Video live waraaba jedhellee ciccitee organizing taane yaaleen illee ture xinnoosee waadaan gale gochuu fi Facebook koo keessa live Facebook koo keessa galanii systemii sana dura blog godhanii turan. Iddoon guyyaa live dhiyaadha jedheef kan kana godhe immoo nama biraanatti hin fakkaatu Oromoodhuma. Hamma wal blog goonutu waan biraa irratti hojjenne bu'aa guddaa buufanna turre jechuudha. Hansi arrabsu sulolullee ani kan keeti. Sammuu kee keessatti madaa barabaraa taa'ee taa'u. Nama biraa miti Oromoodha. Galatoomin jedha. Har'a garuu kana ani irratti xiyyeeffadhee waraabuudhaaf akkam viidiyoo waraabuun akka kaasee waa lamatu jira. Tokko gammachuudha, lama inaafi. Kan gammade amaarri achii kaanii gochaa kana raawwachuun isaanii humna biraa tokkotu waan nuun ji'a torba dadhabne isaan gar tokkoon jalqabanii jechuudha. Diinni gaafa diina kee irratti baay'atu gaariidha. Sanan gammade. Lammata garuu nan inaafe nuti hanga yoomii haala kanaan itti deemna. Yoomuu wal harcaasuu dhiisnee wal qabannee haala kanaan deemna isa jedhu nan inaafe. Tokkoffaa argitaniittu koloneera isaanii akkaataa isaan itti kennuu dhiisanii akkaataa isaan hin kenninuudhanii irratti milishaan gandaa poolisiin wantallee irratti ba'ee hin kenninuudhanii didanii garuu Baqqalee Garbaa akka saree dhaqanii mana isaa keessaa fuudhanii dhaqanii akka barbaadan dararanii hidhanii utuu Oromoo manni kun hundi jiru. Sun wal bira qabatee sammuu koo na jeeqe. Gochaan nuti gochaa jiru adeemsi nuun deemaa jiru. Adeemsa fokkisaa qabsoo rogan qabnu qabsoo ganan qabnu ummanni ifatee jibbee gabrummaa jibbee ifatee qabsoonni itti finiinsaa jiru. Egaa akka jiraa ta'uudhaaf xinnoo rakkoon nurra jiru muuxannoo kanaan duraanii qabu waggaa dheeraa biyya bushaniiru waan allee qabaniiru nuun warra gabrummaa keessatti umurii keenya fixeedha. Egaa haa ta'u malee kan na gaddisiise yoo jiraate nuti nurratti ilaallatanii humna keenya dadhabsiisanii namoonni keenya meeqa dhume lafa Oromoon lubbuu isaatiin jiraachuu ifatetti isaan qabsoo isaanii finiinsisanii egaa xabii kan abbaa goolii galcheeti dhumarratti harka duwwaa deebi'uuf deebina isa jedhu yaaddoos natti ta'e na sodaachiseesi dhumarratti harka duwwaa deebina salphina bara salphina bara 1991 sanatu uummata Oromootti deebi'a kan ijoolleen keenya dhumte kan ijoolleen keenya dhangalaate kan baaqaan jettee bishaan irratti dhumte kan mana hidhaatti tortorte namni keenya ergi raawwateedhe humna o'aadhaan jarri kun bakka keenya duritti nu deebisuu sayidullee yaaddoon qabachuudha. Kana ta'uuf immoo furmaanni maali? Isa jedhu diinni keessa OPDOnis salphina guddaa keessa jirti. Abaawunis salphina guddaa keessa jirti. Yeroo kanatti dhaabni ODFs dhaabni yoo jiraate KONs hundi keessanii salphina guddaa keessa jirtu. Salphina caba barabaraa cabdu jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessa har'a nuti walirratti duuluuf walirratti qabsaa'uuf abaluu kana jettee abaluu alaabaa isa kana qabattee abaluu isa kana qabatee abaluu isa sana kana jedhee abaluu isa kana jedhee jechuurraa fuulduratti tarkaanfachuu dhabnee waliin wal dadhabsiisna jechuudha. Abbaan waan barbaadettee fuulduratti sochii tokko gochuun dirqama nurra jiru nuun sochii baallabbeetii yookiin achuma irratti dhaabbanne wal fukuumna jechuudha. Yoo ani dogongora ko ifattee biran darbitu. Yoo jecha gaarii tokko dhee qubee dogongortee itti echa sanatti deebita. Yookiin wayyaa aadaa lafa keesseetta. An orjinaal Oromoon utuu hin jiru waa'ee waan namni harkaan hojjetee wal dhabna. Yookiin shaarbii lafa keesseetta. Yookiin kanatu gadirrateetta. Jechi afaan tokko ati jettu wantiti gootu qabsoo uummata Oromoo fuulduratti tarkaanfii akka inni dhoowwu hangam akka inni laamsheessu osoo beektanii yeroo hundaa ilmaan Oromoo sochii qabu hamilee malee waan biraan jettan. Ijoollee qodaa cabsitu shoo'edhu biyya kana. Biyya keenya cabisiin jedhu. Garaagarummaa guddaa jiru. Yoomi garuu kan walitti suphamnee walitti ennee salphina kana jalaa baanusa jedhu na yaaddeessa. Kun yaaddoo koosa dhumaadha. Lammaffaa mootummaan kuni mucaan kun hin raagdinaan jedha mootummaan kun hin kufa yeroo gabaabaa keessatti kufa
akka salphaatti kufa. Garuu yoo kufee haala kamiin isa jedhu gaaffii natti ta'a. Eenyutu biyya kana qabata isa jedhu gaaffii natti ta'a. Tokkoffaa Oromoon orgaanaayizii ta'ee dhaaba isa kana deeggaraa irraa inni kun fochee achi nuuf ba'u jechaa jira. Qopheeffatee jira. Nama tokko lafa qabachiisuuf qophaa'eera. Dhaabi shana jiraatu dhaaba shan keessa. Tokko kan waloo godhannee tokko galmaan gaannadhee uummata kanarratti ijaaramee of ijaaree jira. Sunillee anaan na yaaddeessa. Hin jiru. Akka nama bishaan nyaatee oomacha qabatee ta'uuf deemna jechuudha. Kottaa biyya bushaadhaniyyuu ati barbaadaan sun barbaadaa nuu walitti galagallaa hammasii walii galtanitti jedhanii biyyi kan abbaa tokkoo ta'a jechuudha. Sabooddee waggaa 50 keenya moo deebinee lafa dhiinna jechuudha akka nama baarsa qabu. Qooda namni Oromoo ati jibbitu qabatu utuu nuufsii wal coqqollu inni biraa dhufee qabata jechuudha. Qooda naaf laattu, qooda ansiif kennu, qoba sanaa kennu. Sunillee na yaaddeessa jechuudha. Mee innumtuu argamuu jettu namni tokko yoo argame fakkeenyaaf namni tokko mana ijaaruu fi maaltu isa barbaachisa? Dura lafa argachuu qaba miti. Lafa yoo argatee immoo dhaabaa mana kanaaf ta'u dhaabbachuu qaba miti. Dhaabaa dhaabbatee maagaratti rukutamu qorqorroo irra bu'u musmaara qopheeffachuu qaba miti. Garuu nuti kan hundaan qabnu orgaanaayizii miti. Sunna yaaddeessa. Lammaffaa gaafa biyyi tokko bilisoomtee jedhamee wanti tokko gargaarsa addunyaan harki keessaa qabaachuu qaba. Oromoon gaaffiinsaa gaaffii Oromiyaan acittuuti moo gaaffii abbaa biyyummaati moo eenyu sayidhu na yaaddeessa. Addunyaan yeroo ammaa biyyoota ciccitteefuu gaddaa jira. Walitti qabeessa bulchuu hin kennaa jechuu danda'a. Utaaltes gad utaaltes wanti mootummaan hojjetu nama biyya walitti qabee bulchuudha kan barbaadu addunyaan kan gargaaru. Kan sagalee ta'uuf. Ati Oromiyaan fudhadhee citaa jedhe yoo humni kee jabaatee cimee cituu dandeessa. Garuu yoo lafa qabattee hin jiraanne dura lafa qabachuuf maal si barbaachisa? Poozeeshinii namaallee argachuuf qabshaalummaa qabaachuu qabna. Poozeeshinii addunyaa atteenshinii addunyaa argachuuf illee abshaalummaa qabaa jiran. Oromoon Oromiyaa irraa cittisa jedhu kun Itoophiyaan irraa cittisa jedhuu fi ilaalcha addunyaan inuuf maal qabdisa jedhu immoo hin yaada. Leessee hacinnu ajennu. Mootummaan Ameerikaa yookiin mootummaan Biriitishii biyyoonni addunyaan gurguddatan biyyoota harabootaa yookiin biyyoota biraa wanti isaan hacuucanii wanti isaan ajjeesaniif waa'ee amantiitiif miti. Hirloluu, hirrukutuu, walitti naquu, alqaayidaa siin uumanii shi'aa sunni jedhanii jarootuma walitti gadhiisanii wal rukuchiisu meeshaa kennuufi meeshaa isa kennan sun immoo isaan qabeenyaa isaan qaban meeshaadha. Yoo jarri waliin lolle immoo meeshaan isaaniin gurguramu yeroo meeshaatti gurguran immoo petroola fudhatu. Gaafa humna isaanii ol ta'ee gareen tokko immoo moo'ee jedhu biyyicha keessaa dhaqanii qe'ee badde biyya badde fakkeenyaaf akka Siiriyaa badde deebinee isin oomishna petroola kana nuu kennaadhaan biyya mana ijaaruu jalqabu jechuudha qabeenyaa jiratti hiyyoomsanii jechuudha. Nuti immoo of yaadannu bakka sanaa of keenye Oromiyaan immoo nuti sabni Oromoo. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa kan addunyaan barbaaddu lafa barbaaddi. Lafa kan barbaadduu fi biyyoota Islaamotaa naannoo sana jiru ittiin to'achuu fi taargeettii lafa sanarra kontirool gochuuf barbaaddi jechuudha. Lafa sana immoo kan argattu Oromiyaan citee Amaarrachi citee mantiniin citeetu hin ta'in walitti qabee abbaa bushuu sanarraa iddoo tokkotti qabdee nu bushuudhaaf nu jiraachisuuf nu to'achuuf akka mijatu gooti. Fakkeenyaaf kan iseen to'attu Musliimota. Sudaaniin Musliimaa, asiin Somaaliyaan Musliimaa, Eeltiraan Dideeraa biyyoonni naannoo sana jiran biyya Musliimaati. Egaa Oromiyaan gaafa cittutti biyya maalii jedhamtee waamamti? Sanallee nan cinqama, nan yaada. Kanaafoo maal wayi isa jedhu anatti gaaffii ta'a. Maaltu nu eeggataa jira? Maali furmaanni keenya? Kanaaf uummanni kun maal of amansiisuu qabaa?
Rakkinumtillee oopshinii qabaachuu qaba. Rakkina guddaaf rakkina xinnaa ilma namaa isa taaneef rakkina xinnaa furannee isa guddaadhaaf yeroodhaaf eeggan. Maaltu nu barbaachisa jennu of qopheessuun dirqama nutti ta'a. Kanaaf immoo wal ta'uun nu barbaachisa. Gaafa wal taane immoo yaada ani jedhu ati mormitu, yaada ati jettu mormu, yaadi keenya wal furatee wal sukkuume ati oppiidiyoodha, ati bitamaadha, ati onegiidha, ati ODF'dha, ati kaa'oodha jechuu dhiibne nuti tokko yoo jenne jarri maqaa nutti bobuusanii garaagaraan maqaama Oromummaatiin nu garafaa jiru. Nuun immoo Oromummaa sanaan walitti dhufne tokko ta'uuf yaalii gochuun dirqama nurratti ta'a. Kanaa ala salphina isa dhumaa faayinaal salphina keessa jirra. Kanaafuu uummanni Oromoo kana beekee irratti yaaduuf irratti hojjechuun dirqama irratti ta'an jira. Ani gama kiyya dhiphadhee maraadhee waan hin godhu wallaale. Rabbii jedhaati itti yaada. Keessatti dhaabni oppiidiyoo uummata keenya ajjeesisaa, rukuchiisaa, hidhaa jirtu sobdee ganda lamatti bakkee lamatti wal qooddee roorroo uummata Oromoo irratti yaadagii wajjin hojjette aguuguuf silxaanarra waan turtu sitti fakkaatee gareen hiisisaa, gareen tumsiisaa, gareen biyyaa baqachiisaa warri jirtu qobaa akka